Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gurraandhala 28 bara 2020 qabaddee isiniif dhiyaadheetiin jara oduu isin dhageessisuun tan isinii wajjin turtaan Ifra Haaliti. Ji'oota jahan dabre kan OMN torbaaniin komii himannaa fi doorsifni boordii piroodkaastii irratti roobsamaa jira jechuun obbo Jawaar Mohammad dubbatanii jiru. Ji'oota jahan dabre kan OMN torbaaniin komiin himannaa fi doorsifamni boordii piroodkaastii irratti roobsamaa jira. Dhimmoonni OMN ittiin himatame ajjeechaa saba qimamtii irra geega baasuu, qondaala bara wayyaanee nama 9 ajjeesisiisee 23 madeesse irratti komii uummataa bifa dookumentariin dhiheessuu, ajjeechaa barattoota Oromoo yuunivarsiilee garaagaraa keessatti raawwatame gabaasuu, yaada hooggantoota mana luubummaa Oromiyaa tamsaasuudha. Dhimmoonni kun dhugaa dantaa ilaalchaa fi qurrama uummata Oromoo fi saboota cunqurfamanii kan calaqqisiisanidha. Saba, shira, shakkaa fi daba farreen Oromoo kan saaxilanidha. Sagantaalee kana dabarsuun uummata keenya biratti OMN'if jaalala dabalee farreen Oromoo biratti dallansuu uumuu waan nama raajuu miti. Hoogganoonni fi hojjantoonni OMN sagantaalee akkanaa dhiheessuu keessaniif boonuu qabdu. Akeeka miidiyaan sun dhaabbateef jechuunis dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin ifa baasuu irratti waan ciccitaniif. Warreen har'a doorsisa xalayaatiin dhugaa Oromoo ukkaamsuu barbaadu kun dur warra akka Ayyuu Abubakarii fi Abubakar Muusaa rasaasa itti roobsuun ajjeesanii dhugaa Oromoo awwaaluu yaalan. Gootni sun awwaalamanis dhugaan Oromoo hin awwaalamne. Duraanuu iftee babal'attee addunyaa wal geesse. Dhugaan Oromoo gaafa dukkanaa sanuu hin mo'amne. Har'a mo'uu dhiisii taakkuu takkaaf duubatti deebisuun hin danda'amu. Saba keenyaan hin shakkinaa. Farreen ammoo abdii kutaddaa jennaan jechuun xiinxalaan Oromoo obbo Jawaar Mohammad fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansan. Minilik diina Oromooti. Abiyyi ammoo imaanaa Minilik galmaan ga'u sidaa kaasuu fi jaan hayyoonni Oromoo bal'ina oduu kanaatiif Ahmad Nuur Umar. Ajjeechaa fi duguuggaa sanyii Minilik uummata Oromoo irratti geggeessaa ture waan dhokatu miti. Bullaatoovic kan jedhamu lammiin Raashiyaa bara 19 nama waraana Minilik waliin duule yoo ta'u, Itoophiyaa siruuf Raashiyaan aayisii kitaaba jedhamu keessatti Oromoonni weerara Minilikiin dhumatan 50% gadi akka hin taane ibsee jira. Maartiin Deen Salvaak kan jedhamu lammiin Faransaay mishinariin kaatoolikii 19 ze Oromoo an Ancient African Nations kitaaba jedhamu keessatti baay'inni uummata Oromoo yeroo sanii miliyoona 10 kan ture weerara Minilikiin gara miliyoona 5tti akka gadi bu'e dubbatee jira. Hagayya 1895 akka lakkoofsa Awuroopaatti kan maxxanfame gaazexaan New York Times Atsee Minilik weerara uummata Oromoo irratti baneen dhiirota ajjeesuun daa'immanii fi dubartoota gabroomsuun fudhachaa akka ture mirkaneessee jira. Gurraandhala 26/1895 keessa kan maxxanfame gaazexaan New York Times mata duree gara jabummaa Minilik jedhu keessatti tibba kana mootiin Minilik uummata Oromoo irratti duula kibba Absiiniyaa irratti bananiin Oromoota 70 kan ajjeese yoo ta'u Oromoonni 15,000 booji'amuu isaanii ibsee jira. Hagayya 1874 gaazexaa New York Times mata duree gabroota Absiiniyaa jedhuun akka maxxansetti waggaa waggaadhaan garboonni 80,000 hanga 90,000 bifa gabrummaatiin karaa Micawwaa gara biyya alatti kan gurguraman ta'uu ibsee daldaltoonni gabra kan bitan naftanyoota irraa yoo ta'u gurgurtaa gabraa kana irraahis mootiin Minilik qarshii akka argatu ibse. Uummanni miliyoona takka tuqaa lamaa ol ta'u gabra ta'uun gurguramanii jiru. Aanolee irratti Oromoota 3,000 ol irraa harmaa fi harka mursiisuu bira dabree waraana Adawaa irratti Eertiroota booji'aman 800 irraa harka mirgaa fi luka mirgaa muree jira. Sadaasa 7/19 gaazexaan New York akka maxxansetti mootiin Absiiniyaa Minilik aksiyoona daandii yookiin hadiida baabura Ameerikaa keessaa qabu je'ee eegaluudhaan gara bal'ina isatti yoo seenu hadiidni baabura kanaa doolaara miliyoona 25 kan ijaarame yoo ta'u dabalataanis magaalawwan Beljiyeemii fi Iskaandinaviyaa keessatti kubbaaniyaa oomisha warqii keessaa aksiyoona akka qabu ibsee jira. Qabeenyi kun hundi eessaa dhufe jennee yoo gaafanne uummattoota weeraraman irraa kan saamaman ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Hordofaa seenaatu maxxanse. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa deeggarsa doolaara miliyoona 30.4 harkate. Oduma wal fakkaatuun gamtaan Awurooppaa filannoo biyyoolessaatiif taajjabdoota kan ergu ta'uu beeksise. Ibraahim Saanii waan qopheeffate qaba.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa deeggarsa doolara miiliyoona 30.4 harkate. Boordichi deeggarsa kan harkate dhaabbata deeggarsa Ameerikaa USAID irraahi. Waliigaltee deeggarchaas walitti qabduun boordii filannoo aadde Burtukaan Miidhagsaa fi Itoophiyaatti daayirektarii dhaabbatichaa Siin Joons mallatteessanii jiru. Daayirektarichi filannoon gaggeeffamu amanamaa dimokiraatawaa haqa qabeessa ta'e akka gaggeeffamu tumsuuf oola. Deeggarsichi hojiilee boordicha eegalaman tumsuuf ni oola. Deeggarsi dabalataas ni barbaachisa jette aadde Burtukaan. Deeggarsi dabalataa kan taasifamu ta'uu daayirektarii dhaabbatichaas ibsanii jiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad itti aanaa pirezidaantii Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Joosef Barliin waliin mari'atan. Turtii isaaniitiin jijjiirama Itoophiyaatti galmaa'aa jiruu fi dhimmoota naannoo irratti mari'atanii jiru. Itti aanaan pirezidaantichaa filannoo biyyaalessaa hagayya bara 2012 gaggeeffamuuf koomishinichi taajjabdoota kan ergu ta'uudha ibsan. Joosef Barliin gamtichi jijjiirama Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru kan deeggaru ta'uudha dubbatan. Saudi Arabiyaan sodaa koronaavaayirasii irraa kan ka'e namoota biyya alaa biyyeessarraa dhorkite. Koronaavaayirasiin jalqaba Chaayinaatti dhalatee amma addunyaarra faca'ee biyyoota addunyaa rifachiisee jira. Dhaabbatni fayyaa addunyaa biyyoonni addunyaa ittisa vaayirasichaa irratti akka cichan dhaamee jira. Akka dhaabbatni fayyaa addunyaa jedhutti yeroo jalqabaaf lakkoofsi namoota Chaayinaan alatti koronaavaayirasiin qabamanii baay'ina namoota Chaayinaa keessatti qabamanii caale jaame. Koronaavaayirasiin Itaalii irraa ka'uun biyyoota Awurooppaatti tamsaasaa jira. Ministeerri itti aanaa fayyaa Iraan koronaavaayirasiin qabame. Saudi Arabiyaan sodaa koronaavaayirasii irraa kan ka'e namoota biyya alaa biyyeessarraa dhorkite. Lammiileen biyya alaa iddoowwan amantii Makkaa fi Madiinaa keessatti argaman akka hin daawwanne dhorkite. Musliimoonni biyyoota addunyaa hundarraa waggaadhaan hajjiif gara Saudi Arabiyaa imalu. Kan bara kana adoolessa keessa kan geggeeffamu yoo ta'u sababa kanaan gufachuu danda'a jedhamee sodaatama. Koronaavaayirasiin hanga ammatti Suudii keessatti mul'achuu baatus biyyattiin garuu lammiilee biyyoota vaayirasichaa keessatti mul'ate irraa dhufan ofirraa dhoowwitee jirti. Haleellaa Idilbitiin raawwateen loltoonni Turkii 33 ajjeefaman. Ahmad Nuur Umar waan qopheeffate qaba. Haleellaa loltoonni Bashiir al-Asaad Sooriyaa bulchiinsa Idlibitti raawwatanii loltoonni Turkii 33 ajjeefamuu ibsamee jira. Loltoonni kunneen haleellaa humna xayyaaraan ajjeefamuu isaanii hanga olaanaan biyyattii tokko dubbatanii jiru. Haleellaa kana sababeeffachuun Turkii tarkaanfii dubdeebii loltoota Suuriyaa irratti xiyyeeffatee eegaltee jirti jedhame. Aangawoonni Sooriyaa hanga ammatti dhimmicha ilaalchisee yaada tokko hin laanne jedhamee jira. Idlib iddoo mormitoonni Turkiin deeggaraman baay'inaan keessatti argaman ta'uu isiitu himama. Naannicha to'achuuf loltoonni Bashiir al-Asaad irra deddeebiin tarkaanfii fudhachaa jiru jedhamee jira. Naannichatti Raashiyaan al-Asaad yoo deeggartu Turkii ammoo mormitoota deeggaraa jiraachuutu himame. Sababa kanaan Raashiyaa fi Turkii ejjannoon isaan Sooriyaa irratti qaban faallaa ta'aa dhufee jira jedhame. Maddi BBCdha. Egaa hojjamtoota daawwattoota keenya oduun irraaf jennee qopheeffanne kana fakkaataa qophii keenya kaaftee wajjin turtii gaarii.